keessaniif baay'atu attam jirtu. Galata Waaqayyo. Nagaa keessanii Galata. maatiin jalbii irratti danda'uun hoolaan hundi nagaa. Moon jiran galata Waaqayyoof haa ta'u, Waaqayyo carraa nuuf kennee walii wajjiniin isa akka waaqeffannu lafa kanarratti carraa jiru keessaa tokko waan nu godheef keessumaa immoo isin gidduutti argamuu danda'u koof baay'een Waaqayyoon galateeffadha. Magaalaa kana keessa yoo baay'ate seeraan wal darbeera garuu amantoota wajjin waaqeffachuun erga waaqeffannu fudhannee yeroo jalqabaati. Feembee keessumaan darba malee Waaqayyo fayyaa si godhee nagaa taatanii akka kanatti baay'ee gammadaa baay'ee keessumaa nagaa dubbii jaarsoliin waldaa immoo akka nuti amantoota kana dubbisuuf carraa dhaadhattaniif Waaqayyo isin haa eebbisuu jechuun barbaada. Nagaa isinii dhiyeessaa nagaa waldaan keessaa dhufe yeroo ammaa kana waldaa maqaan Yesuusii Itoophiyaa waajjira olaanaa irraan hojjedha. Gargaara barreessaa olaanaa yookiin Associate General Secretary isa jedhamu poozishinii sanarratti hojjetaa jira amma. Amma waldaan baay'ee guddatee amantoonni keenya baay'inni isaanii gara miliyoona 11,300 akka staatiksii 2022tti miliyoona 11,300 irra ga'aniiru. Hojii wangeelaa biyya keessatti hojjetamu irratti dabalataan immoo biyya Itoophiyaatiin alatti biyyoota Afrikaa keessa hojii wangeelaa hojjetaa jira baay'ee. Keeniyaa kaabaa irratti mishineerota 2 qabna. Akkasumas Maalii, Burkina Faso, Gaanaa, Central Africa, Chad, South Sudan, Djibouti, Pakistani, Deebi'anii galaniiru. Paappaayyaa Niw Giinii jedhamtu. Walumaa galatti gara misiyoonota 19 biyya bakkeedhaatii qabna Itoophiyaatiin alatti jechuudha wangeela kana jedhan. Kanaaf handi amantootatu horii walitti buufatee kan ergu malee deeggarsa bakkeedhaan miti. Waldoonni fuma isaanii erguu jalqabanii ammaa misiyoonota fakkeenyaaf waldaan Xaaboor maqaa Yesuusiin bajeta ofii isaanii ramaduudhaanii misiyoonota 2 gara biyya bakkeetti erganiiru. Akkasumas waldaa maqaa Yesuusii Shaakkisoo achi jiran akkasumas isaanis misiyoonota 2 erganiiru. Kanaaf amma Central Office hojjennu irra darbee ofii isaaniitii misiyoonota erguu jalqabaniiru amantoonni. Kun immoo guddina waldaa keessaa isa tokkodha. Kanaaf Waaqayyoon baay'ee galateeffannaa. Yeroo ammaa kana IMS kan jedhamu International Mission Society jedhamee kan beekamu kan waldaan qabu irratti akka boordi cheerparsanii ta'een tajaajilaa jira. Tarmee koo jalqabaaf tureera. Kanaaf Waaqayyootiin nu galateeffadhaa. Harka keenya rukunee Waaqayyoon galateeffanna. Baay'ee jajjabaachuutu barbaachisa baradhumaa jala yerootti Waaqayyo hojiirra jirudha waan ta'eef yeroo Waaqayyo hojiirra jiru immoo harka maratanii taa'uu barbaachisu waan ta'eetiifi boqonnaa waggaa koo fudheen as jira malee akka gara waan gadi deemuu danda'u miti. Boqonnaa waggaa fudheetaniin guyyaa 35 35 working days so jedhamu fudhadheetaniin as jira karaa xumuree galuu ga'eera. Kana ergan jedhee dubbii Waaqayyoo akka lubni ganama dubbatanitti giddu galeessa konfiraansii keessan kanaa ta'ee kan irratti dubbatamu waa'ee amantiidhaan dhaabbachuudha. Keessumatti immoo biyya har'aa baay'ee konfiraansii irratti kan hin lallabamne baay'ee kan hin dubbatamne waa'ee biyya lafaa irra geenye jiru kana waa'ee isaa irratti akka dubbadduudha.
Kanaaf isa kana dubbii Waaqayyoo walii wajjiniin ilaallaa har'a. Obboleessa keenya faarfannaa faarfatte Waaqayyo si haa eebbisu. Ka'uu hin dandeenye natti cabbaa'eera. Ka'uu duwwaa miti hattuun morma na rukutteeti waggaa 13-14 dura faarfannaa dandeenye faarfadhu. Kompiitaraa fi meeshaa wayii harkaa fudhachuu jiranii kana na cufanii vookal booksii gochuu baadha. Kanaaf faarfannaa danda'ee si duukaa faarfachuu hin danda'u. Gubbaatti garuu nan danda'a si caaluu nan danda'a. Sagalee barumsa dheeraa waan hin ta'eef. Akkasumas immoo walitti keenya sadarkaa waliin kadhatan baay'ee Waaqayyo si haa eebbisu. Kadhannaan kennaadha jedhanii yaada ani hin danda'u akkas dheeressee kadhachuu dubbatti maal ture yoo kadhachuu jalqabe isuma siraan irra deddeebi'a waan ta'eef maaliif ripiitii godhaa. Kennaa yeroo namni akkas dhangalaasanii kadhatan na dhibaa. Waaqayyo si haa eebbisu eebbifame. Dinqiidha dhaggeeffataan ture taa'ee iddoo isaan biraanchitti baasanii kadhatanii naa kennaadha kun. Kanaaf Waaqayyootiin galateeffannee kadhata gabaabaa erga godhannee booda dubbii Waaqayyoo walii wajjin barannaa walii wajjin haa galateeffannu. Galateeffadhaa Waaqayyoo. Dhukkubsattanii sireerra hin jirtanii, cabdanii ciisaa hin jirtanii, ICU keessa hin jirtanii, miidhamtanii wal'aansarra hin jirtanii, fayyaa keessa hin jirtu. Galateeffadhaa Waaqayyoo. Galanni siif haa ta'u jedha Waaqayyo. Onneen keessan feeliin goone, kaleen keessan hojii dhaabne, sukkaara keessan mataa isin yaabbanne, dhiigni keessan mataa oliin isin hin baane, galateeffadhaa Waaqayyo. Waan fayyaa taataniif galateeffadhaa. Waan miidhagina keessan deemuu danda'uuf galateeffadhaa. Faarfannaa masin beekta kadhatuma kee taanee faarfannaa kana walii wajjin faarfanna. Faarfannaa masin beektanidha.
galanni sifata'u waaqarratti galanni sifata'u lafarratti galanni sifata'u ergamoota waaqarraa gidduutti galanni sifata'u qulqulluudha waaqayyo gooftaan machaa jedhanii warra siif sagadan addaan lafa dha'anii warra ulfina siif kennan gidduutti galanni sifata'u amma immoo fuula kee dura jirra yaa waaqayyo sagalee keessa jiraataa nutti dubbadhu gurra keenya isa bakkee kana qofaatti miti isa keessattis gadi dubbadhu ati cafaa hawwataniif sammuu isaaniif seefi jedha sagaleen kee sammuun keenya nuuf haayifu gara hubannaatti nu fide maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti kadhanna ameen. Gooftaan isin haa eebbisu akkuma sila jedhee sagaleen baay'ee irratti dubbadhu kun sagalee badaa lallabamnedha iddoo baay'eettis badaas dhaga'u kanaaf barbaachisummaa isaa irratti baay'ee seena namana waldaanis naannoo kana irratti fira qabaachuu isheetti nan gammada Maarqos 13 lakkoofsa 1 hanga 4 irratti akkas jedha dubbii waaqayyo Maarqos 13 lakkoofsa 1 hanga 4 irratti akkuma Yesuus mana qulqullummaa keessaa ba'een bartoota isaa keessaa inni tokko barsiisaa miidhagaa guddaa kana ijaarsa babbayeessa kana silaalittiin jedhe Yesuus deebisee ijaarsa guddaa kana ilaaltaa iddoo kanatti dhagaadhaan diigama malee tokkollee walirratti nafu jedheen Yesuus gaara ijaarsaa gubbaa gaara mana qulqullummaatti garagaleetu taa'u Phexros Yaaqoobii fi Yohannis Indiriyaas kophaatti isa gaafatan nutti himi kun yoom ta'a wanti kun hundinuus yoom raawwatamuuf jedhu mallattoon isaa maalii jedhanii jedha dhuma bara dhumaa isa jedhu mata dureen koo jara keenya macaafa qulqulluun saayinsiinis iddoon itti takka dhufee walii galu yoo jiraate yeroodha malee dhimma yerooti malee baduun hin hafu dhimma yerooti malee saayinsiinis kan inni mirkaneessu isa kana biftuun amma nuyi arginu kun biftuun isheen amma ifa isheen baastu kun yeroo muraasa booddee kollaapsii gooti umarratti bilaak hoolii taatee hafti jedhee saayinsiin dubbata hin badni biftuun hin dukkanoofti barbaraan akka isheen hafti baraan akka isheen badu dubbata saayinsiin macaafni qulqulluunis iddoo hedduu keessatti biyya lafaa akkamii jiru nutti hima kan ni namne sana kan namni hin dubbanne sana wanni noolle sana biyyi lafaa garumaatti deema macaafni qulqulluun kakkuumofaa macaafota 17 keessatti kakkuumofaa macaafota 17 keessatti si'a 1,800 macaafa kakkuwaaraa boqonnaa 260 keessatti immoo si'a 300 walumaa galatti macaafni qulqulluun waa'ee nama biyya lafaa waa'ee dhufaatii Kiristoosii si'a 2,100 dubbata si'a 2,100 iddoo macaafni qulqulluun dubbatamutti lallaboonni baay'een dubbannu lallaboonni baay'een lallabnu lallaboonni baay'een irra utaanna wanna hin oolle namni duuti nama akkuma noolle biyya lafaa kun waan hin oolledha garuu namni isa kana badaa quba qabus hin jiru namni isa kana hubatu hin jiru saayinsiinis jedheera macaafni qulqulluun si'a 2,100 underlaayinii godheetu nutti hima soo maaliif dagatama waldaan kiristaanaa waa'ee dhufaatii Kiristoos waa'ee biyya lafaa kanaa maaliif dagatti ni jedhu gaaffiidha ijoon dubbii kanaa akkasi ijoon dubbii kanaa amantoonni bara dhumaa keessa jireenya of dagate akka hin jiraanne yeroo hundumaa qophaa'anii taa'uun barbaachisaa akka inni ta'e wal yaadachiisuudha bara dhumaa jaalala of dagatanii akka hin ta'e yaa firoottan koo yoo konkolaataa keessan balaan kutaa yookiin yoo walitti bu'e inshuraansiin jira maaliif immediately sana yeroo sanatti inshuraansiin itti gaafatama isaa fudhatu jira waan ta'eef immediately jijjiiramoo yookiin immoo fara gara biraatti itti falama jara keenya waa'ee jireenya namaa inni gara biraan tokko hin jiru inshuraansiin tokko namni lubbuudhaanis yoo too jiru gara gooftaa dhaqe yookiin immoo yoo gooftaan dingata dhufatu inshuraansiin tokkoof tokko Kiristoos Yesuus wajjin wal qabatanii taa'uudha hariiroo gaarii qabaatanii isa wajjin taa'uutu inshuraansiidha makiinaa bitamee namni inshuraansii gashine amma neeyyamamu konkolaachisuu isaa neeyyamamu akkuma kana jireenya inshuraansii qabu
إمتى يفنانا بين اسمين جديرة وعين فاتي بوفتاكين يسوس كريستوس ماركوس بكنا كنا صديقنا كيستين وانني والبكت كبيس الكسيسو برباد جرا وانني والبكت كبيس الكسيسو جرا إدونا ما نبدأ كنا ردي نمني إني توقع قلب إنسان أجار جرا نموني أفرمو برتودا بوفتاكين سان نموني أفرمو قلب إنساني فاتي كريستوس رجرا رسري ديريا أني توقع قلب إنسان أجار جرا نموني أفرمو قلب إنساني فاتي كريستوس رجرا ورّي هفن توربا مالك سايانا نبيك مهمتي وانتي فتايجو سدي مانو أفر فاتي بوفتاياني توقع أجالا لا أجالا بسفتنا نيتي توربا سنة كسان رجرا نبيك مخلاف توربا سنة توقع يوم تيدا سدتو كنا لما كيسا سدتي وان غربا رجل جنيانا إبن تاتيو جدرتني harki sodomi sadi tuka sadi wae fati goftara tikantiye fadan wae susra tikantiye fadan yomutau ibbe kesa jadami ja tukan torba wae wan san jeta tindego persanti udan dego wan san jeta tiran jechu kana devi harki cara dunya kanarati wae fati gofta yesus kristos kana vi yesus kristos yu by the way ilmina ma gabane be amanto ta lafara targatan jenne amanto ta lafara targatan jenne kristian sore jabana tinga kanarati biliyan lakkaw amanta da bay amanto ta dabay jenne amanta argata la ta jenne yesus kristos ilmina ma gabane be amanto ta argata ila ta jenne amana argata la ta jenne amanti argata la ta jenne mali kristianonni biliyan lakkaw wante dunya ratti kana gafi gudani waya amanti male waya amantoota miti mee jara kan wal keetti qabne alaalu mee warra nama tokko sanaatiifi warra afur keetti qabne alaalu afur suni inni tokko Petros Yohannis Yaaqoobii fi Indiriyaas waan faati gooftaa dubbatan namichi waa'ee dhagaa haasa'uu maqaan isaa jiru asirratti hin arginu gama jarjartiif tasgabbiidhaa yoo laaltani warri afurii sun yeroo fudhatanii taa'anii yesus wajjinii yeroo fudhatanii taa'anii tugaafii qabatu waa'ee dhufaatiisaa inni dhagaadhaan garuu jarjartiidhaan dhaabatee karaadhaan dhaabatee yeroo gooftaan gadi bu'u isa argitaa dhagaa kana naannoo kan isa jiru argitaa jedha yesus kiristoosiin inni jarjartii fi jarjartiidhaan ariifannaa keessa gaaffii qabata isaan kun garuu tasgabbaanii miila isaa jala ta'anii gaaffii qabatu inni abbaan dhagaa inni dhagaa irratti xiyyeeffatu inni waa'ee dhagaa kan dubbatu inni miidhagina dhagaa naannee ilaalu doowwaa daawwatu kuniin jarjarti gaaffii gaafata warri sun garuu tasgabbaanii gaaffii gaafatu tokko lammaffaa gama xiyyeeffannaadhaan namichi dhaabatee gaafata jarri immoo namichi dhaabbateetu gaafata deebii gaba barbaada jarri immoo taa'anii gaafatu deebii dheeraa barbaada nutti miidhagani inni gaaffii gababa gaafata jarjartiidhaan gaafata yookiin immoo dhaabatee gaafata isaan taa'anii gaafatu deebii gababa barbaada isaan deebii dheeraa barbaadu bal'isanii dhaga'uu barbaadu waa'ee dhufaatii Kiristoos gama turtiidhaan immoo yoo ilaaltan namichi Yesuusiif yeroo gabaabaa kenne isaan garuu yeroo Yesuusiif yeroo dheeraa laataniitu mee nutti milikinni isaa maalidhaa waa'ee dhufaatii kee kun attamii jedhanii diiteelii gaafatu inni gababaatti gaafata isaan garuu yeroo dheeraa kennanii gaafatu gama qalbiidhaa yoo laaltan immoo namichi ijaarsa dhagaa irratti xiyyeeffata jarri garuu Yesuus irratti xiyyeeffatu namichi dhagaa irratti xiyyeeffata dhaloota dhagaa irratti xiyyeeffatu dhaloota maateeriyaalii mul'ate irratti xiyyeeffatu isaan garuu Yesuus irratti xiyyeeffatu waa'ee dhagaa dhimma isaanii miti waa'ee ijaarsaa dhimma isaanii miti waa'ee biildiingii gubbaa kana ga'e dhimma isaanii miti waa'ee naannoo miidhagaa ta'e dhimma isaanii miti kan isaanii dhimmi isaanii dhufaatii Yesuus Kiristoos waa'ee dhufaatii ilma namaati malee waa'ee biildiingii miti inni garuu waa'ee dhagaati xiyyeeffannaa irratti garaagarummaa qabattee ishee irratti inni gama gara biraan gama hariiroodhaa yoo laaltan immoo gama hariiroodhaatiin yoo fudhattanii ilaaltan kutaa kana
namichi balbalarra dhaabata ture jarri garuu Yesuus wajjin mana qulqullummaa keessaatti gadi ba'ani. Namichi inni gaaffii dhagaa gaafatu balbalarra dhaabata. Warri waa'ee dhufa biyya lafaa gaafatan mana qulqullummaa keessaa duukaa gadi ba'ani. Warri mana qulqullummaa keessaa gadi beetu waa'ee baraa gaafata. Inni balbalarra dhaabatu garuu waa'ee dhagaa gaafata. Warri mana qulqullummaa keessa wajjin turan, warri mana qulqullummaa keessatti Yesuus wajjin wanta ta'an keessatti hirmaatan, wanta nuyi baruu barbaannu, wanta gara biraa miti, wanta waa'ee teknooloojii miti, waa'ee saayinsii miti, kan nuyi baruu barbaannu waa'ee dhufaatii keetti jiru wanta mana keessa wajjin hin baanu gadi ba'an. Inni balbalarra dhaabatu garuu waa'ee dhagaa gaafata. Gama hariiroon akkasii. Gama fedhaan immoo yoo ilaaltan namicha fedha foonii irratti qabameetu jira. Jarri garuu lubbuu irratti xiyyeeffataniitu jiru. Namichi waan foonsaa gammachiisu, waan fedhasaa gammachiisu, waan ija isaatti tolu irratti xiyyeeffata. Dhaloota ilaaluu jaallatudha. Dhaloota ilaaluudhaan qalbiinsaa fudhatameedha. Wanna foonsaa gammachiisuu danda'u ilaaluu jalsaan kun dhaga'uu barbaadu. Beektu saba Waaqayyoo jaarraa 21ffaa kan inni ittiin nama fite dhaga'uudhaan miti ilaaluudhaan. Jaarraa 21ffaa kan inni dhaloota galaafatu yaa firoottan koo ilaaluudhaan malee dhaga'uudhaan miti. Dhaga'uun raashinaali nama godha. Dhaga'uun xiinxala namaaf xiinxala sammuu namaa gabbisa. Dhaggeeffachuun hubannaa namaaf kenna. Ilaaluun balaadha. Heewwan inni argisiise argitaa jedhe hin laalle hin gomjaata jedha. Boqonnaa sadii irratti yoo ilaaltan ijaan ilaalteetu hawwii keessa galte hin gomjaate xiqqatte nyaateedha. Seexanni gaafa peejiin jalqabaa riiziningii miti. Peejiin jalqabaa xiinxala miti. Ilaali jedha ija jala kaa'a. Boqonnaa jaarratti immoo gaafa dhuftan ijoollee Waaqayyoo ilmaan namootaa dubartootaa argani jedha. Arguun peejii arguu jala kaa'eettis. Warra Waaqayyoon taane waliin makee hidda dhalootaa kutuudhaaf boqonnaa jaarratti hojjete. Ilaaluudhaan Yesuus Kiristoosiin seexanni gaafa dhufe lafa kanaatti gaafa qoore xumuraa torbaasee mootummaa biyya lafaa ulfina isaa hin argisiise jedha. Argisiisuudhaan soo warri balbala dura dhaabbatan warra ilaaluudhaan jireenya isaanii qabbaneessuu barbaadan. Visually warra generation visually ta'e yoo ilaalan malee isaaniif hin taane waldaan kiristaanaa bara keenya rakkoo guddaan nuyi qabnu dhaloonni har'a nuyi keessa jirus rakkoo guddaa jala keenya dhaloota ilaaluudhaan miidhagudha. YouTubers warra YouTube irraa ka'u viidiyoo irraa ka'uu hin dandeenye YouTube irraa ka'uu hin dandeenye yoo ilaale malee gurraa dhagee oomisha hin quubsine. Macaafa qulqulluu dubbifachuudha viidiyoo laaluun kan isatti tolu. Yeroo hundumaa yeroo dabde barsiisaan ture dhiibbaa teknooloojiitiif teknooloojiin dhaloota irratti qabu kan jedhu waldaa Minneapolis barsiisaan ture. Jara keenya macaafa adda addaa yoo dubbifattan yoo waa'ee uumama namaa kana ilaaltanii sammuun keenya kuni balbala lama qaba. Balballi tokko balbala karaa fuuldura kanaati. Balballi tokko karaa duuba kanaatti gala. Iji keenya yeroo waan tokko arginu warri saayinsii baayoloojii yaadattan iji keenya yeroo waa ilaalu ifa kana fayyadamee ifa kanaatiin imeejii dhufee ratinaa ragala ratinaa baatii immoo fuudheeti ooptik narbiin fuudhee duuba kanatti dabarsa. Erga duuba kanatti dabarsee booddee sirreessee dhaabeeti erga dhaabbatee booddee bireenii bira geenya displeenii godha bireeniin keenya. So balbala duubaatiin gala viidiyoon entertainmentiin achiin gala inni nama gammachiisu inni namatti tolu kun balbala duubaatiin gala karaa fuulduraa maaltu gala karaa fuulduraa immoo kiritikaalii yaaduu murteessuun karoora baafachuun hojjechuun raawwachuun beekumsi balbala isa fuuldura kanaatiin gala. Dhaloonni nu amma keessa jiru kanaaf maal jaalatanii dubbisanii beekumsa argachuudhaan dubbii Waaqayyoodhaan beekumsa walii garaa qabaachuudhaan kiritikaalii kappaasitii dubbifatee gara kanatti adeemuutu hin taane viizhuwaalii ilaalu wanni akkasaa keessa jiru ilaalu intarteementii asirra jiru doowwachuu yeroo isaa achirratti fixu inni immoo otuu ija dadhabsiisu carrariin as keessaatii bahe ismaartifoonii keessaatii bahu kompiitara keessaa bahu agartuu ija keenyaa otuma ni dadhabsiisu otuma ni nyaatu
ilalu nambada agau dambayan agau yafotan ko baay'ee barbaachisaa alkuunis barbaachisaa garuu gaggeessuu qabu sin jechuu barbaade fedhi isaa ilaaluu isaati namichi sin jedheera kallattii yeroo namichi waan ammarratti xiyyeeffata jarri garuu waan fuulduraatti xiyyeeffatu namichi argitaa dhagaa kana jennaan dhagaa ammate as teessee dhagaa irratti nuuf jedhe yeroo sanaatti kaasee sabaa bara 70tti dhagaa sun kan deegalu kan namichaa yoo dheerate gaaffiinsaa waggaa 70 darbu kan jara kanaa garuu hamma dhufaatii Kiristoositti kan deemudha transgenerationally gaaffiisaan gaafatan kan isaa garuu waggaa 70 caalaan deemu gama dursa kennuun namichi gara dhagaa jira siniin jedheera dhagaa hadhaarra jira garuu jarri garuu isa gara fuulduraa isa biroorra jiru gama bilchinaan namichi gabaabaatti gaafatee gabaabaatti deebii barbaada siniin jedheera jarri garuu bal'isanii gaafatu siniin gaafatu deebis kanatti barbaadu siniin jedheera gama gara biraadhaatiin inni dhumaan isinitti barbaada garaagarummaan isaa namichi inni waa'ee dhagaa gaafatu maqaan isaa macaafa qulqulluurra hin jiru warri waa'ee baraa gaafatan maqaan isaanii Phexros, Yaaqoob, Yohaannis, Indiriyaas warra waa'ee baraa gaafatan afaan isaanii barreeffameetu isa waa'ee dhagaa gaafatu nama tokko barreessuu ni macaafa qulqulluu irra sinii deebi'a warra waa'ee dhagaa haasaan maqaa isaa otoo barreessuun bira darbeeti waa'ee baraa warra haasaa waa'ee dhufaatii Kiristoos warra haasaanii maqaa isaanii tokko lama sadii afur arfan isaanii jira inni dhagaa haasawoo maqaan isaa hin jiru warri waa'ee dhagaa yaadan waa'ee dhagaa warri haasaanii maqaan isaa hin jiru warri waa'ee fedhaa warri waa'ee ilaalanii gammachuu ilaalanii gammaduu bashannanuu jaalatanii ilaaluudhaan maqaan isaa hin jiru warri sun garuu maqaan isaanii jira otuu waraqaadhaaf yookiin immoo barreessuudhaaf gabaabsa ture warra arfanii hafeetu maqaan isaa barreeffama ture namichi sun bartoota keessaa ni jedhame garuu warri afurii warri waa'ee dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos gaafatan arfan isaanii barreeffameeti inni waa'ee dhagaa haasa'u maqaan isaa beekamu addunyaa kanarratti namoonni xiyyeeffatanii akkuma kana Kiristoos Yesuusin dagachuudhaan hariiroo isaanii biyya lafaa wajjin kan fudhatan akkuma kana teessoon adiin gaafa mul'atu Kiristoos gaafa deebi'ee dhufu yeroo macaafni guddaan sun banamu yeroo peejiin jalqabaa galagalu yeroo peejiin jalqabaa galagalee maqaan namoota waamamu jalqabu maqaan achi keessa jiru warra kam warra asii ani jireenya bara baraa keessatti gadi jiraa laata jedhee hiyyaatu takka sammuun koo na jeeqa namoota nu beeku liistii maqaa waamamee tan maqaan keenyallee waamame jennee dhabdanna nama nasi namoota nu beeku namoota nu baay'ee aktiivi namuudhaan jedhu maqaan isaanii hin jiru yoo ta'e yookiin immoo jireenya bara baraa keessatti jiraannuuti namoota nu beeku barbaadne gooftaa baruu eessa dhaqee yoo jenne sorry isaan kwaalifaayin godhee fakalaatti garuu jedhame yoo maqaan namootaa dhabame ani kootumun kutaa 7-8 dhaqaaf galatti kiiloomeetira 33 deemee baradheen lafa godhamanii barumsaa kiiloomeetira 33 dhaqaaf galan guyyaa 5 torbanitti yeroo ministirii kutaa 8 dhufu maqaan namaaliin barattoonni liistiin beera warri darban jedhame yeroo nutti himamu hamma mana barumsaa ga'ee maqaa argutti onneen kun akka bu'ee ba'uuf nan darbimoo nan kubeelaadha nan darbimoo nan kubeelaadha jedhee achi ga'ee maqaa koo argan waan tokko yaade inni biyya lafaa qormaan kutaa 8 maqaa koo argachuu nama kana onneen kun ittifate gaafa guyyaa fardii gaafa maqaa waamuu jalqabu gaafa sana maaltu ta'a sinifaneessu mallattoo bara dhumaatti san deebisa jara keenyaa saba waaqayyoo mallattoo bara dhumaa hedduu turan keessaa mallattoo baay'een keessan iddoo baay'ee keessan deetaa isaa isinitti beekaniin akkasuma wayii taatan barbaada. Inni jalqabaa sochii lafaati jedha macaafni qulqulluu jedhu isinitti hima. Jaarraa 15ffaa keessa 115 lafti kan sochoota. Jaarraa 16ffaa keessa 120 dabaleetii si'a
بالماف شنتمي سدي سجوت لفت جارا كل توم فاكس السيد بسدي في تربات مسجد سجوت لفت جارا كل سدد فاكس السيد بجاتي مفردم سدد جارا كل سدد فاكس السيد كم توكو بالماف كل سجل جارا جدا فاكس السيد كم توكو تبي بسجلي سجلتمي سدي راتي جارا كما يبافريت كما فريد سددتمي فريد جارا جدا توكو فما كيس جرت مو وقات السيد كما كنا لماتي كما كنا فريد سجوت لفت جلا دارا إسيوم الرجال دبلا ديم إسيوم الرجال دبلا ديم لفت سوتشوا ديم إسيوم الرجال واي فاتي بورتا يسوع كريستوس يا كنا يتلفت يا كنا يتلفت كناف دولي نمنا قولا نوتيف نموتشوا نوتيف لفت كركراج فاتي يسوع كريستوس إسيوم الرجال كني مكان في أكنون يا كنا غربرا ورا يسوع كريستوس كاني نمجري وقوتا كما شندربان كيستي ورانا الدنيا وقوتا كما شندربان كيستي الدنيا ورانا كان نبرسيتي وقا كما أفريفي إبجا فلما كان شيء لكنا نبرسيتي مو وقا إبسانيفي سكالتا بسدت إبادات يوغي درتا وقا كما شند كيسا لفتكم بيلفاكم كان شيء لكنا نبرسيتي إبادات تورباف تقاسا كالجا 7% كان شيء لكنا نبرسيتي كنيشة ورانا نبرسيتمو غرا almost 93% لا ورانا كنيشة نبرسيت كلام زيوم الرجالة ورانا دبلا ديما يرو كم الرجالة ورانا دبلا ديما ورانا الدنيا سجل كبارتي دولار أمريكا مليون بسد تمتبه جنا وباسين ورانا الدنيا لما فرتي مو دولار أمريكا كان تريليون تقول صديقي تقاطع جنا ما أممو بركينيا كيسمو دقيقة تقول كيسنتي باسي وراناتي بو دقيقة تقول كيسنتي بلينا تقول سيوم الرجالة وراني دبلا ديم سيوم الرجالة باسي وراناتي بو دبلا ديم أكا دكتوري بروفيسوري داش تقول بدتي جدا بروفيسوري كم كالكوليتي قولي نم ورانا تقولي باسي بو جدا ورانا تقولي باسي مي نمي تقول تادنا تقول لكن لولتو تقول أجيسنا باسي بو فكينيا لينسان نفرنا مكانايز دينان كران دنداتي لولي كنا لي لولتون توكو دوئے باسين بيسو لوكال كوليتي كنا مجنم پروفیسر ہنداچی کن برا جولیس کیسا کیسا دول لما كنا مي لولتون توكو لوجنا مي باسين بيتي نمال بي لوكال كوليتي كنا جنم دولار روكو لكم برماتيس برا نابوليون لولتون توكو جيسو تيفي Bisa edame yoshan lagame kessa basani loltu tokko dollar kuma daban bara warana dunya isa jalqaba loltu tokko jesuti fi basi walma kanatti barbaachisu ilala gajetti qilleensa barbaadaniite margamni galaana lafa qoqee dhaqee loltuun lafarra yaa'anii hammi kun baasii ba'e namoota kuman jechuudha namni meeqa dhaggeeffame ni jedhamu बासी वैसा करना बासनी नवर वे लोहिरा के चुना तुम्हारे को वराना दुनिया साला मफरती जरा गरा kuma dolar Amerika kuma di baflit lo to ko jesu apa sih bermacam ini barakenya mo jara profesor kuli astronomically kaya astronomical jetu basi bau edame asiti sochoe Pakenya, Russia, Ukraine, Moldova, Europe, America. Beyond the Kumbasisan Basan, Lakani, Loto, Darakani, Achigani, Loto, Russia, Makanati, Basi, or Magaret Bay, you add Iranian to something astronomically, Urji, the Kanija, Virginia, World Iran. Now is a way which are our artists of Sera. Governor Mumagat is Kenya, Governor Musadi. وقت يكم مليون أفرطنا وتما يكم مليون أفرطنا وتما الدنيا كنا ردي مرجنا ممالا شيء مرجنا ما سردوني سكندي دي توما كيس تراوا تما كامنا ما مينون سكندي شنتمي توما كيس تراوا تما دكما بديدون سكندي ياتمي سجد كيس تراوا تما أجيتشا يوكي مردر اللي جنومو دقيقة
digdamii afur keessatti raawwatama addunyaa kanarratti. Isa yoo irra caalaa addunyaan keenya kun lafa tasgabbii lafa wabii qabdu taatee argamaatii jirtu. Warraaqsa hamaan geggeeffamaa jiru keessaa inni tokko sakan ulfa baasuun sakandii 30 keessatti raawwatama. Ulfa baasuun waggaatti gara miliyoona 40tu raawwata. Ulfa baasuun miliyoona 40. Biyyoota lixaa keessatti immoo gaa'elli sakandii 13 keessatti waliiguu sakandii wal fuudhuu sakandii 25 keessatti wal fuudhuu sakandii 13 keessatti waliiguu sakandii 25 keessatti fuudha raawwata. Fuudharra caalaa waliiguutu baay'ee. Kana dhugaa miti. Warraaqsi gaa'ela keessa jiru iddoon gaa'elli mana dhaabbachuu jechuun wabii ta'uu dhiisuun dadhabeera. Iddoo abbaan manaa haadha manaatiif tireetii ta'e, iddoo haati manaa abbaa manaaf tireetii taate, iddoo ijoollee warraaf tireetii ta'an, gaa'elli iddoo wabii ture dur amma iddoo wabii ta'uu hin danda'e. Inni biyya keenya iddootti haati manaa abbaa manaatti yookiin abbaan manaa haadha manaatti asii mataatti ijatti facaasu. Fuula kana balleessu. Iddoo abbaan manaa haadha manaa yookiin haati manaa abbaa manaa rasaasaan ajjeesu. Iddoo abbaan mucaasaa dirqamaa gudeeku. Manadhaa tokko qabna. Manadhaa keessaa waldaa tokko qabna mootii. Namoota hidhaman keessaa tokko mucaa mataasaa gudeedeeti. Dhalasaa. Hammam addunyaan keenya mataadhaan akka inni gada deemaa jiru kallattii naamusaatiin. Ulfa baasuun akkuma naan siniin jedhe gaa'elli tuffatamuun ijoollee warraaf abboomamuun diduun evolushiniin maal akka inni gaggeeffamaa jiru hawaasa keessatti yoo ilaaltan guddaasa sodaachisa. Gama hafuuraan namoonni don't care yeroo bara baay'atan waldaa dhaquun bara dadhabame bara namoonni waldaa dhaquu jibban waa'ee waaqayyo bara jibbame waa'ee waaqayyo haasa'uun doofummaa bara fakkaate hamaa bara hamaa keessa jirra. Himaan filoosofiin yoo irra caalaa yeroonni namoota sammuu deemu waaqayyoon geggeeffamuurra waaqayyoon geggeessuudhaaf yeroo namoonni barbaadan bara akkasii keessa jirra. Bara nuyi keessa jirru. Yaa firoottan koo kallattii beekumsin baay'ataa jedhe Yesuus Kiristoos. Beekumsin baay'ataa waan baay'ee keessa galeessinitti waa'ee teknoolojii waa'ee beekumsa amma bal'ate garamitti addunyaan kun abdii godhattee itti deemaa jirti moo gara kallattii nu itti deemaa jiru kun nama yaaddessa yoo jettanii salphaadhumatti anarra caalaa access isaa qabdu warri biyya kana keessa jiraattan. Macaafa Naval Noah Harari jedhamu tokko barreesse doktariidha namichi kun. Homo Deus, A Brief History of Tomorrow kan jedhu kan barreesse dhiyootti jechuudha. Macaafa kana dugda isaa irratti komentii kan kenne Barack Obamaatii fi Bill Gates'idha. A Brief History of Tomorrow. Homo Deus akkuma beektanii evolutionii namaa keessatti namni inni dura primitive society jedhamu Homo erectus jedhama. Homo erectus irraatii gara Homo sapiensitti cee jedhama. Homo sapiens irra jirra. Homo sapiens kun immoo gara Homo Deus itti ce'uu jira jedhama. Homo Deus jechuun immoo nama waaqa jechuudha. Nama waaqa jechuun nama waaqa ta'e jechuudha. Waaqa xixiqqoo itti guddachuu jechuudha. A Brief History of Tomorrow addunyaan kuni piroojeektii sadii qopheeffatteetti jira. Piroojeektii gurguddaan sadii baay'ee addunyaan kun har'a qalbii ishee fudhatee jiru gara jalatti deemaa jirtu. Yeroo waa'ee beekumsaa haasa'u sun jechuu barbaadee diiteen isaa gaagalee sunitti himu. Piroojeektiin inni jalqabaa, piroojeektiin feeziin isaa inni jalqabaa baay'oo injiineringii hojjetama namarratti. Maayinni baay'oo injiineringii namarratti hojjetamu genetic rewriting godhu genetikii namaa kana isa normaali ta'e kana indagana laboratorii keessa gashanii sirreessu. Ergasii booddee namni waggaa 70-80 du'u waggaa 500 waggaa 600 akka inni jiraatu gara kanatti kan geessu jechuudha. Genetic rewriting gochuun baay'ee strong kan ta'e mana kanallee kanatti rukutee illee harkaan cabsee kan diiguu danda'u jechuudha. Baay'ee strong ta'e laboratorii keessatti nama hojjetamu jechuudha. Rewriting godhama.
kun immoo garamitti deemaa jira warri dhaloonni bio engineering keessa darban genetic isaan rewrite ta'e bio strong waan ta'aniif garamitti deemaa jira jettanii yoo yaaddanii gara social darwinism itti geessa social darwinism jechuun immoo qomoon tokko olaanaa very powerful warra xixinnoo taate immoo eradicate gochuu kan danda'u warra humna hin qabne yookiin immoo warra akka Afrikaa kana yookiin immoo namoota hin barbaachisne kana lafarraa kaasuu kan danda'u yoo teessanii consequences ilaaltan jechuudha. Kanaaf bio engineering namarratti hojjetamaa jira feesiin inni jalqabaa very simple nama dhumeera hojjetamee hin danda'ama kana gabaarra oolchuun yookiin immoo hojii oolchuun hin danda'ama garuu eetiksii tokko tokkorraa kan ka'e qabamee jira waan meeru gawansaa. Inni lammaffaan inni kun erga raawwatee booda inni lammaffaan feesiin inni lammaffaan immoo cyber engineering hojjetamaadha. Cyber engineering immoo isa silaarra caalaa baay'ee advanced kan ta'e harki isaa harka nam tolchedha. Harki namaa kun harka nam tolchedha. Ijji namaa kun keessaa beeku ijji nam tolchetu keessa gala. As dhaabatee fagootti ilaaluu kan danda'u akka teleskoopii fagootti ilaaluu kan danda'u. As harki namaa kun harka nam tolchedha waan ta'eef waan barbaade waan gochuu kan danda'u. Onneen nama keessaatti onneen rukutu kun artifishaalii nama gala. Yookiin qaamni baay'ee murteessaa ta'anii artifishaalii garuu kun cyber engineering jechuun half organicidha half inorganicidha. Fakkeenyaatiif nono robot kan jedhaman baay'ee microscopic kan ta'an dhiiga namaa keessa gadhiifamu. Dhiiga namaa keessa yeroo gadhiifamanii isaan kun namni dhukkuba kamiinuu akka inni hin miidhamne rakkina dhiiga keessa jiru dhaqanii fiiksi probleemiin tokko yoo jiraate dhaqanii fiiksi kan godhan robotis jedhaman qaama namaa keessa gadhiifamu. Sammuun namaa kun haali godhama ol kaasa maalirra caalaa ol kaa dhimmaayni namaa namadha dhimmaayni namaa meeshaadha. Teezii isa lammaffaadha jedha macaafni kun. Teezii isa lammaffaadha. Eessatti hawaasni keessa jiraatu kana keessa jira kun feezii lammaffaa gara kanatti deemaa jira. Gimmaasha nama godhee gimmaasha maashinii kan godhu. Gimmaasha nama godhee kaa'ee gimmaasha immoo inorgaanikii godhee kan kaa'u jechuudha. Inni kun yoo balaan naannoo kana jira ta'e qilleensi hamaan naannoo kana jira yoo ta'e baay'ee kan nama naasisu adagaan tokko biyya kana uumaan dhufaa jira yoo ta'e salphaatti keessaa baqattee bahuu dandeessa. Konkolaataa si barbaachisu maal si barbaachisu immediately escape gochuu dandeessa balaan keessaa baqachuu dandeessa lagii jiru. Kun feezii isa lammaffaati jedha saayinsiin keenya. Mucaafichi sirriitti mahorii online argattan bitadhaa dubbisaa. Gaafa guddaadha. The most baay'ee dubbifamaa kan jiru macaafa. Inni sadaffaanii fi inni baay'ee hamaa ta'e piroojeektiin sadaffaan hojjetu sassaabni fees jedhamee kan ilaalamu immoo inorganic engineering jedhama. Inorganic engineering tootaalii namummaan ishee hafte ishee gimmaashaa sun keessaa baateeti guutummaa guutuutti namni maashiniitti geeddarama. Isheen silaa gimmaashaa sakandii feezii irratti gimmaashaa ergasii booda guutummaa guutuutti namni gara inorgaanikiitti geeddarama. Salphaatti qilleensa kana keessa deemuu danda'a. Salphaatti asii ka'ee pilaanetoota biraallee weeraruu danda'a. Asiitti ba'ee jechuudha. Gaalaksii keessa seenuu danda'a. Akka UFO fa'aa biyya kana gadhiisee deemuu danda'a jechuudha. Feeziin sadaffaa isa kana. Inni kun tokko lama jedhee yeroo isaa eeggatee ba'uu kan danda'udha yaa. Garamitti akka deemaa jiru addunyaan kun ilaala. Addunyaan kun ammoo akka isheen tureetti ta'aa jirtu. Addunyaan kun akka isheen wabii ta'uudhaaf hin dandeenye keessan ilaaluutu hin dandeessu. Hin ta'uu meeqaffaarra gaanii dadhabanii dhiisu meeqaffaarra gaanii harkatti dhufa yookiin immoo meeqaffaarra gaanii Waaqayyoon Kiristoos Yesuus namni utuma namni lubbuudhaan jiru dhufa malee macaafni qulqulluun akka Yesuus Kiristoos jedhutti erga namni maashiniitti geeddaramee dhufu. So kaayyoon maashiniitti geeddaramu kun ariifachiidhaan taanaan utoo isaan maashiniitti nama geeddarin Kiristoos maaliif maashiniitti faraduu qaba miti waan ta'eef. Mitiiree jira keenya maashiniitti faraduu qaba miti namatti faraduu dhufa waan ta'eef. So kiristaanummaanii koonsheesii kana qabaatee hubatee wanni amma itti deemamaa jiru kun amma bakka inni cimaa ta'e hubatee yeroo hundumaa qophoofnee taa'uun nu barbaachisaa isinii jechuu barbaadeen mallattoowwan ta'an keessaa akka beekumsi baay'atu. Yes, beekumsi waan nu gajjabu waan
qabnuu fi iddoo kana jirra. Waan beekumsi nu gargaareef teknoolojii waan nu gargaareef yeroo salphaattas tureen biyyatti nan deebi'a. Waan teknoolojii nu gargaareef sagalee kan akka kanatti dubbachuu hin danda'a. Waan teknoolojii nu gargaareef ergaa keenya teknoolojiidhaan fayyadamna. Akkuma kanammoo teknoolojiin hamaa ta'e akka dhufaa jirus beekuun barbaachisaadha. Mallattoo waan ta'anii dhumaa jiran isinitti maan jira. Mallattoon inni gara biraan lakkoofsa loltootaati. Lakkoofsa loltootaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 16 irratti lakkoofsi loltootaa abboota fardeenis nan dhaga'ee lakkoofsi isaanii miiliyoona 200 miiliyoona 200 laga Efraaxiisiin gamatti kan dhufan kan mul'atan lakkoofsa kana bara 1960 Chaayinaan loltoota ishee kan miiliyoona 2 ol geessite. Amma garuu bara 1992 asitti lakkoofsa loltoota ishee gara miiliyoona 3 ol kaafteetti jedhamti Chaayinaan. Nan argee jira Yohaannis bara dhumaa jira waa'ee dhuma biyya lafaa yeroo dubbatu. Lakkoofsa loltoota abboota fardeenis nan dhaga'e lakkoofsi isaanii miiliyoona 200 million words already there. Inni gara biraanii afaan isaanii deebisa bara dhumaa jala jedhee Waaqayyo afaan Israa'el akkas jedha. Sophonias 3:9 irratti for then I will turn to the people a pure language. በዚያን ጊዜ አሕዛብ ሁሉ ስሙን አንድ ሆነው እንደ እግዚአብሔር እንዲያገለግሉ ዘንድ ስሙን እንዲጠሩ ንጹሕ ልሳን እመልስላቸዋለሁ ይላል። አፋን እስራኤል ወጋ ኩመ ቶኮ ኦል አዱኛ irratti badee har'a iddoo isaatti deebi'ee bara dhumaa jala inni jedhu iddoo isaatti deebi'ee akka koorsii tokkotti iyyuu iddoo adda addaatti hin baratama. Warra baratan keessaa tokkodha. Afaan isaanii nan deebisaa jedhe deebi'eera. Raajii dubbatame keessaa deebi'eera. Inni kun wanti hafeen jiru. Inni gara biraan Israa'eloonni bakka faca'anii akka isaan deebi'an bara dhumaa jala dubbata. Elijaa akkas jedha dubbii Waaqayyo Sophonias 3:10 irratti. From beyond the rivers church, my worshippers, my supported people will bring me offerings jedha. ከኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ የሚማልዱ የተበተኑት ሴቶች ልጆቼ ቁርባኔን ያመጡልኛል jedha. የተበተኑት warri faffaca'anii jiran sababa hundeeffadha bara dhumaa jalaa akkuma kanaan odeeffannoo isinii kenna. Musee operation kan jedhamu bara 1984tti Sudaan keessaa Israa'eloonni 15,000 deebi'anii galaniiru. Musee operation. Solomon operation kan jedhamu immoo 1991 fi 2000 irratti Itoophiyaa keessaatii namoota 3,000tu biyya isaaniitti deebi'anii galanii. Biyya isaaniitti deebi'uu jedha waan ta'eetiif bara dhumaa jala biyya isaaniitti deebi'uu waan jedhameef. Kanaaf Musee operation Sudaan keessaa, Solomon operation Itoophiyaa keessaa. Raashiyaa keessaa immoo Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 8 irratti biyya Raashiyaa keessaa deebi'aniiti Israa'elin በዘር ከሰማይ ሀገር ከተሰደዱበት መጥተው በምድራቸው ይቀመጣሉ። biyya Raashiyaa keessaa bara 1970 bara 1980 bara 1999 lakkoofsi isaanii hedduu kan ta'an biyya Raashiyaa keessaa Israa'eloonni deebi'anii qe'ee isaaniitti galaniiru. Kunis raawwateera. Dhimma giddu galeessaa laachisee isaan obboleettiin keenya nuuf kadhataa turte. Dhimma giddu galeessaa laachisee keessumaa Hisqi'eel boqonnaa 38 lakkoofsa 1-9tti yoo laaltanii kutaa kana buufachuudhaatiif amma yeroo hin qabnu federeeshinii warra musliimaa yookiin immoo Goog Magoog warra jedhamanii beekaman keessumaa isaan kun federeeshinii Raashiyaa kan ta'ani biyyootiin musliimotaa jechuudha. Warra Iraan fa'aatti booddeedhaan dhufa. Kazaakistaan, Uzbekistaan, Kirgistaan, Taajikistaan, Turkmenistaan kan jedhaman isaan kun warra Googiif Magoog jedhamanii warri beekaman mootummaa musliimaa kan ta'an. Goomer jedhamee kan beekamu yeroo ammaa biyya Iraan kan taate. Isaan kun walii galanii akkuma yaaddan Iraaniin kan deeggaramu Hezbollaan Iraaniin dabalatee kan isaan jechaa jiran. Israa'el የምትባል የውሸት ሀገር ከካርታ ላይ መጥፋት አለበት። biyyi sobduu addunyaarraa
utuun jiraatiin jira jirantu kaartaa addunyaarraatiin baduu qabdi Israa'el kan jedhan kan addatan faarfannaa 83 lakkoofsa 4 irratti isaan deebi'anii saba akka hin taanetti isaan deebi'anii saba akka hin taanetti kottaa lafarraa isaan hin haxoofna maqaan Israa'el deebi'ee hin yaadatamin jedhu jedhe deebi'ee yaadatamin maqaan Israa'el deebi'ee yaadatamin kaartaarraatii baduu qaba kaartaarraa baduu qaba warra jedhan kana dhageessisaa jirti Iraanis Hizbollaanis Hamaasis akkas yeroon kana jedhu jarri sun warra against waaqaatti jedhan isinitti himaa jira miti raajiitu raawwataa jira jedhan isinitti himaman I'm very much concerned about Palestine. Why Palestine baay'ee na yaaddessa maaliif kiristiyaanota 135 keessa jiraatan Israa'el irra caalaa kiristiyaanota kan jiran Palestine keessa wallooti baay'ee kan jiran jechuudha. Kanaaf na yaaddoon maqaan Israa'el macaafa qulqulluu wajjin wal qabatee jiru Israa'el konsarneetii taana malee amantoota hedduutu Palestine keessa jira. So takka yeroo kana obboleetti keenya seenaa nu kadhataa turte lamaan isaaniif kadhachuu kadhannaa keessanillee baalaansiisaa eegaa waa'ee sabaati barbaadu raajii garuu numa raawwatan sinii jechuu barbaadeen isaan kun Israa'el lafarraa kaasnaa jedhu inni gara biraan teknooloojiidha teknooloojii tamsaasa kallattii teknooloojii mul'atu Yohaannis boqonnaa 11:9 irratti akkas jedha Barat masa jala itu. For 3.5 days, men from every people, tribe, language, and the nation will gaze on their bodies and refuse them burial. Adunya kanarraa korneerii adda addaa dhaabatanii biyya adda addaa qomoo adda addaarraatii namoonni addunyaa kanaa jechuudha. Biyya adda addaa qomoo adda addaa neeshinii adda addaarraatii halkan sadiitiif guyyaa sadii reeffa isaanii balbala Israa'elootaatti namoota ajjeefaman balbala Yerusaalemitti ilaalu jedha. Kallattiidhaan kan darbu teknooloojii jechuudha. Teknooloojii kallattiidhaan darbu. Reeffa namootaa balbala Yerusaalemitti rakkoofna afaan musliimaa kan dubbatu afaan arabaa kan dubbatu afaan ingiliffaa kan dubbatu neeshinii adda addaa addunyaarraatii Yohaannis kallattiidhaan isa darbu laayivii isa darbu maqaasaa kan inni ibsuu danda'u kana waan ta'eef kan inni nutti hime wanna teknooloojiin nutti fidu Yerusaalem balbalatti wanna ta'aa jiru mana keenya teenye kan laallu jechuudha addunyaa kanarraa for 3.5 afaan amaariffaa saammoo ከወገኖች ከነገዶችም ከቋንቋዎች ከአሕዛብ የሆኑ ሰዎች 3 ቀን ተኩል በድናቸውን ይመለከታሉ kallattiidhaan dabarsan akkuma mabboleessi keenya lubnastaanii sagantaa kana kallattiidhaan dabarsan akkuma kana kallattiidhaan isa darbu mana keenya teenyee ilaalla Yerusaalem balbalatti isa ta'u teknooloojiin kunis harka keenya galeera erga kana jedheetti sodaatamuu hin qabne sirrittan sodaatamuu hin qabne yeroo ammaa kana namoonni baay'ee kan isaa wajjin mataa bu'aa batan waa'ee lakkoofsa 666 irratti ilaalchi jiru hubannaan jiru addunyaa kanarraa hedduu namoota walii jirtillee yeroo darbe waggaa badalatti fakkaata abbaamanchi jedhanii magaalaa lafaa jira maal ta'e jedhan 666 galee abbaamanchi galee nama jakkeetti galee jakkeetti isaa jaalatamuu Mewah tak sesudah Yaro basis setan, yaro tiada setan, setan asal segera yang dia ini. Jadi jerat Isis di masa itu. Namanya apa itu? Iya dong, jerat Isis di masa itu insan wajib tak kalau moderat itu. Lakkoofsa 66 lakkoofsa sodaatan hin qabne namoonni wajjin gidiraa argan mee wanta kusan gaafata yoo baqannee jalaa baana jenna ta'e smaartifoonii sana akka jiru keessa yoo jiraatu naaf beektu
social security के लिए जमा तो आर्मी के सेक्टर दे देख तू बेहतर television में के सेक्टर security दे देख तू बेहतर इंदे so one control को चुनने के लिए वाली से ना लगा तो one control को चुनने one को चुनने तो हाइयो क्रिस्टोस को जिन्हें काम चुन सकते हैं रखना है लक्ष्य से चुन बरबाद लक्ष्य से चुन बरबाद Kansimu lakusu atau macam bukan macam laki sesuatu yang kita berdiri dinki gawam sama dengan gawam sama dinki orang yang gawam saja namun kesan baik ini yang berlaku apa sih yang mudah kita cerita laku sama dosa dinki yang gawam of ek ganda muda betul berbaca dinki untuk Dinki wajah mundu wapalo berada jadi faktum dogor berudara nami ciokin sesani kami hoji sawat yojra ke dinki dana untuk pada macam-macam mundu kuna tuan sana karang kabunda kuna sakit kosa kuna lama kuna friend ke sini dinki buda wajata wala amal le mara dosu dinki buda wajata kirisa kai saudara malu lakau sesuatu jaya kontai dinki orang tempat cerita kuat berat besar itu membaca duk dua kali cara membaca amantoni ke bayi baca ke kami milan doa dinki dinu wan wanda ke sesuatu wakil ke karena dinki kan gom sampai bakal sampai lama Misalnya semua, nama orang yang salah tarik kita mana pun nama tuan itu, nama tuan itu. Ofek dengan orang mari sama orang yang ofek dengan orang Yesus malu kita. Toto Yesus Kristus mereka kami jadi. Markus bukan kata saja Yesus yang ajat. Yesus moho asal Allah jadi. Akhirnya ayat Kristus kita bakal itu namun Yesus mulai وفكر كان لكم سبب كان دكتور ولا ولا سبب كان لكم سبب كان maka Kristus banyak kita bersama saya kita Yesus sekali jalannya elak Yesus gara-gara proses acimbo sama rumah jodoh dengan sampai sifat Yesus wakil kita bisa jadi apa itu sudah berlaku desa seperti asal gara-gara kamu udah menjadi kamu saya akan tidak sebab fasa sadarkan lama dibagi Yesus Kristus berani baca puluh dua aman tu berani Indau banyak banyak mudam darkan aman tu baca puluh dua saya baca puluh dua saya tak baca puluh dua akan kerja saya baca puluh dua siksa teru aman tu baca puluh dua jalan kenapa kita Yesus maka aku cuma Yesus saja maka saya Yesus Oke baik aku menyelamatkan Yesus Kristus Ogumma sarvakasya Yesus sendiri raju surga aja amas jaja jamaah aja raju surga raju wala raju betul-betul raju wala sia wala raju mundur asal mundur Yesus sudah mengalami terus dikasih dia. Kundu maya yang kamu marah
hukum tu raja yang kecil. Karena masih Yesus berbeda. Raja itu karena orang cara berkata, ini berraja. Sangat bayar. Raja yang sering berkata, menjalan wakil berkata, nama sekarang ini Yesus Allah dua Agen datang. Malik sama. Maka raja Malik sama. Malik sama. Malik semua betul awal. Ela sasawakayo raji untuk wakil raja ini gomina. Dan raji wakil raja ini. Semua negara yang pakai sebelum dua raja berada. Tepuk raja apa raja? Baik sebagai sebagai masalah. Jadi sesuatu warna sama. Nomor paling warga raja itu sesar. Mari raja juga pelawat main dari sini. Lain itu macam-macam. Sampai makan kembali dalam cuaca. Karena asing jelas. Karena namanya orang-orang yang berkuasa immediate sesuatu barang-barang. Kejadian pasti kejadian
addunyaa kana keessaa keessuma yeroo gadi ba'an yeroo qulqullummaa keessaa gadi ba'an wanni qalbii namaa fudhatu wanni jireenya namaa hatuu danda'u guutee jira bakkee kana. Dhagaan mimmiidhagaan dhagaa babbareedaan dhagaan walirra tuulamee magaala sanaa fi miidhagina ta'e dhagaan naannoo sanaa fi miidhagina ta'e akkuma kana jaarraa 21ffaa teknoolojii ammayyummaa walirra tuulamee jiru kallattii barbaanneen yaa Waaqayyo sammuu keenya nu boqochiisuu kan danda'u wanni hedduutu jira gaafa mana kee keessaa gadi baanu. Isa kana koottaa lalaa jedhanii kan nu afeerraa kan nuuf kennan hedduutu jira. Keessumaa immoo jaarraa 21ffaa bara namni ilaaluu jaallatu. Bara namni ilaaluudhaan yeroo isaa baay'ee dabarsu. Bara dhaloota viizhuwaalii dhaloota waa ilaaluu kana jaallatu. Televezyiinii jala, yuutuubii jala, feesbuukii jala. Yeroo dheeraa yeroo keenya kan fidnu dhaloota waa ilaaluu jaallatu. Addunyaan kun waan baay'ee qopheessitee kottu lalaalii jetti. Ufatiin keemmoo dhiyaateera. Ufatiin keemmoo dhiyaateera. Izan nuyi ofii keenyaayyuu yeroo sirra dhufnuyyuu daganneerra akka dhufaa jiru akka karaarra jiru daganneerra. Konfiraansiin kun tarniingi pooyintii dhufa ta'u. Konfiraansiin kun maaliif akka mata dureen kun filatame I don't know. Ani garuu hin beeku ati garuu hin beekta gooftaa Yesuus tarniingi pooyintii dhufa ta'u kun. Hadamman warri kadhannaan dhorkaa bade kadhannaatti adeeminu. Warri mana keenya keessatti jilbeenfachuu tasa irraanfanne haa jilbeenfannu. Warri macaafa qulqulluu dubbifachuu irraanfanne macaafa qulqulluu haa dubbifannu. Warri ijoollee keenya wajjin teenyee mari'achuu dadhabne shiroorshaan konfiraansii teebil konfiraansii godhachuu walii dadhabne gara deebinee sagantaa walii wajjiniin teenyee mari'achuutti haa deebinu. Warri waldaa dhaquun harka nutti jedhe yaa Waaqayyo har'aa jalqabee wanti kun ageeddaramu. Waldaa kee wanni nu hawwisiisu wanni nu dheebachiisu nu keessatti haa deebi'u. Konfiraansiin kun sababa guddaa nuuf haa ta'u. Sababa guddaa nuuf haa ta'u. Sababa guddaa nuuf haa ta'u yaa Waaqayyo. Of qopheessuudhaaf, of sirreessuudhaaf, miilla kee jalatti lafa dha'uudhaaf sababa guddaa nuuf haa ta'u konfiraansiin kun. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Warri ogeessota Yesuus yeroo gara kee dhufanii kennaa qaban sana fuuldura keetti yeroo dhangalaasan sanduuqa isaanii bananii halkan abjuudhaan itti mul'attee yaa Waaqayyo karaa dhuftanirra hin deebi'ina. Karaa isin dhuftanirra yoo deebitan achirraan balaatu jira jette. Namoota sirra dhufan balaarraa qabda. Karaa hamaarraa qabda. Yaa Waaqayyo warra mana kee dhufan balaatti dabarsitee hin laattu. Balaan konkolaataa isaan hin argatu. Maas shuutingiin isaan hin argatu. Karaa kana balaatu jira jettee irraa qabda. Karaa kana hammeenyatu jira jettee irraa qabda. Karaa kana dhibeetu jira jettee irraa qabda. Ijoollee kee warra sirra dhufan gooftaa Yesuus hammeenya irraa qabdee karaa barbaadde geggeessitaati. Konfiraansii kanarraa kan ka'e karaan keenya nuuf haa jijjiiramu. Ati GPS keenya nuuf ta'i. Ijoolleen keenya mana barumsaatti yeroo erginu lafa maas shuutingiin jiru irraa qabeeti. Yoo hammeenyi jiraate illee maqaa Yesuus Kiristoos waan hin oolle yoo ta'e illee sababa uumii ijoollee keenya mana oolchi. Mana oolchi. Daa'imman keenya mana oolchi. Dargaggoo keenya mana oolchi. Baasii isaan ittiin deeman, konkolaataa isaan ittiin deeman balaan jira yoo ta'e sababa uumii biraan bisi. Mee lafa hojii dandeetti keessan kaasaa hin kadhanna ijoollee keenyaaf. Hin kadhanna maatii keenyaaf. Warri dandeessa yoo dhaabattan natti tola. Warri hin dandeenye immoo taa'a. Warri daa'ima qabattan taa'a. Akka warra ogeessota karaan deemu natti argisiisi. Natti argisiisi maaloo. Balaarraa na qabe. Ifin nyaata nyaadhu kaansarii illee dabalooppii gochuu yoo danda'a ta'e mana korraa qabe. Summii kan ta'e, aasidii kan ta'e, hamaaf kan na saaxilu yoo jiraate mana korraa qabe.
Bala ijoollee korraa qabi. Balaa kamiyyuu ijoollee korraa qabi. Maatii korraa qabi. Narraa qabeeti. Maqaa Yesuus Kiristoosiin geggeessaa kee barbaadna bara kana. Konfiraansiin kun sababa haa ta'u. Konfiraansiin kun sababa haa ta'u. Konfiraansiin kun sababa haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Dargaggoota keenyaaf hin kadhannaa. Si kadhanna yaa Waaqayyo ijoollee keenya warra dubbisuurra caalaa ilaaluu jaallatan yoo jiraatan gara sammuu isaaniitti isaan deebisi. Ilaaluunis gaariidha garuu yeroo keenya fixuu hin qabu. Yeroo keenya ilaaluu irratti dhumuu hin qabu. YouTubein irbaatan ta'uu qabu, Facebookin irbaatan ta'uu qabu, Googlein irbaatan ta'uu qabu. Dubbifachuun, barachuun, hojjechuun irbaatan ta'uu qaba malee. Moldaa kana kanaatiin guddiseeti. Eetiksii kanaan guddiseeti. Ani asirra dhaabadhee sin kadhadha maqaa Yesuus Kiristoosiin. Eetiksiin gaarii kun haa ta'u mana kana keessatti. Amantoota kana keessatti haa ta'u. Abbaa manaa haadha manaa wajjin taa'ee haasa'uun barbaanne guyyaan irraa jijjiiramu. Haadha manaa abbaa manaa wajjin jiraachuun harka harkatti jedhe yoo jiraate seenaan kun haa geeddaramu. Sababii konfiraansii kanarraa kan ka'e maqaa Yesuus Kiristoosiin haa geeddaramu. Haa geeddaramu. Ijoollee warra isaanii dhaggeeffachuu didan bakkee ilaalan. Amanan taane fidanii kan dhufan sababii sagantaa kanarraa kan ka'e haalli haa geeddaramu. Jireenyi isaanii haa geeddaramu. Gubbaadhaa akka qawweessa yatti. Gubbaadhaa mul'atu ati. Haala jiru geeddaretti maqaa Yesuusiin. Ulfaadha. Harka keenya rukunee Waaqayyoon galateeffadhu.